oduu gaarii gurratti kan tolu of harka qabna misiraachoo mootummaan Waaqayyoo dhiyaachuusaa himna. Nagaan Waaqayyoo hunduma keessaniif haa baay'atu. Ani luba Indaaluu Taaddasaati. Waldaa Kiristaanaa warra Wangeela Makkaana Yesuusii Amboodhaan tajaajilaa. yuutuubii oduu gaarii jedhuun sagalee Waaqayyoo isinii qooduu dhiyaadheera. Mata dureen wajjin ilaallu baricha mo'achuuf baricha beekuu kan jedhu kutaa lamaan kan isiniif dhiyaatu ta'a. Kanaaf kutaa jalqabaa wajjin ilaalle kutaa lammaffaa immoo yeroo itti aanutti wajjin ilaalla. Efesoon boqonnaa 5:15 irra kan jiru dubbifannee wal wajjiniin yeroo itti ilaallu in ta'a. Akkana jedha. Egaa attamitti akka deddeebitan aleelaa ilaalladhaa. Akka warra ogeessotaatti malee akka warra ogeessota hin ta'initti hin jiraatinaa. Guyyoonni kun guyyoota gadhee waan ta'aniif yeroo isiniif kennamee utuu hin dabarsiin itti hojjedhaa. Kanaaf jaalalli Gooftaa maal akka ta'e hubadhaa malee wallaalota hin ta'inaa jedha. Dhugaatiidhaan machooftanii of hin wallaalinaa. Isaanis of hin balleessinaa. Qooda kanaa hafuura qulqulluudhaan guutamaa. Qooqa garagaraaf faarfannaa galataatiin weedduu hafuuraatiinis wal harkaa fuudhaa. Garaa keessan keessatti faarfachaa galata Gooftaa dhageessisaa. Yeroo hundumaa waan hundumaafuu maqaa Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos Waaqayyoo Abbaadhaaf galata galchaa jedha. Kun dubbii Waaqayyooti. Kan sagaleen Waaqayyoo kun ergaa bal'aa kan of keessaa qabu yeroo gabaabaa kana wal wajjin hin qooddannaa kadhanneeti jalqabna. Yaa Waaqayyo Abbaa keenyaa guddaa si galateeffannaa maqaa Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin galanni siif haa ta'u. Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos yeroo kana fagoos dhiyoo kan jiran biyya keessas biyya alaa kan jiran magaalaas baadiyyaas kan jiran yaa Waaqayyo Gooftaa sagalee yeroo kana iddoo kanaan darbuun akka fayyan sagaleen kee akka isaan jajjabeessu isa karaa irraa bade karaatti akka deebiftu akka gorsitu jaalala kee haa ta'u. Sagaleen kee hin fayyisaa, sagaleen kee hin hiikaa, sagaleen kee hin ifataa, sagaleen kee hin gorsaa, sagaleen kee hin jajjabeessaa. Karaa sagalee kee kanaanii maqaa Yesuus Kiristoosiin nutti dubbachuun saba dhaggeeffataa jiru kanatti sagalee kee qooduun jaalala kee haa ta'u. Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos yeroo kana akka dubbii keetti akka jiraannus nu gargaari. Dubbachuu dhaga'uu duwwaatu hin ta'in isa dhageenyu sorri hojiirra oolchuu akka dandeenyu hafuurri kee nu haa gargaaru. Maqaa Gooftaa keenya Yesuusiin ameen. Egaa mata dureen nu wajjin ilaallu baricha mo'achuuf baricha beekuu kan jedhudha. Baricha mo'achuuf baricha beekuun baay'ee barbaachisaadha. Kana Phaawulos bal'inaan ni ibsa. Egaa Phaawulos warra Efesoonitti yookaan warra Turkitti sagalee kana gaafa barreessu Phaawulos mana sirreessaa Roomaa keessa taa'ee Filiphosius, Qolaasiyaas, Filimoonaa achuma mana sirreessaa kana keessa taa'ee barreesse. Magaalaa daldaalaan beekamtu kana hojii ergamootaa boqonnaa 18:19 yoo dubbifannee bal'inaan hin argina. Egaa daldaalaaf hin seenu hin ba'u. Isaan kanatti wangeela babal'isuu sagalee Waaqayyoo itti himuun iddoo kanatti hin babal'ata. Hojii ergamootaa boqonnaa 19:8 hanga 10tti gaafa ilaallu immoo saba Efesoonii qofaaf barreessitu hin ta'in tokkummaa waldaa kiristaanaa naannoo sana keessa jiraniif kan barreeffamedha. Egaa xalaan kun xalaa naannoftuu jedhameetu beekama. Xalaa naannoftuu asii dubbifamee innaa ga'u gara iddoo tokko dhaqa. Achii dubbifamee innaa ga'u immoo gara waldaa kiristaanaa akka biraatti naanna'a. Kun dhaga'uu qaba dhalli namaa kan jedhu ergaa guddaa kan of keessaa qabu sagalee guddaadha. Kanaaf Efesooniin gaafa qo'attan boqonnaa 6 qaba. Boqonnaa 6 kana boqonnaa tokko tokkoon qooddanii gaafa qorattan ergaa bal'aa kan of keessaa qabudha.
Gabaabbinaan isiniif ibsuuf ofii keessanis akka qo'attanitti, ofii keessanis mana keessanitti akka yaadattanii, otoo karaa deemtanis mana keessan teessanis akka qo'achuu dandeessanitti sagalee kana boqonnaa jaatti qoodeen isinitti himuu yaala. Kiristaanonni ga'ee Kiristoos keessatti argatan maalii kan jedhu boqonnaa tokko hanga boqonnaa sadiitti hin dubbata. Karaa Kiristoos eebba hafuuraa nuyi argachuu qabnu jedhee dubbata. Karaa hafuuraa du'a keessaa gara jireenyaatti darbuudha jedhee boqonnaan lama immoo kana dubbata. Karaa Kiristoos gooftummaa Waaqayyoo beekuudha jedha boqonnaa lama keetti. Jaalala Kiristoos beekuun akka nurra jiraatu boqonnaan 3:14 immoo kana dubbata. Amala kiristaanotaa biyya lafaa keessatti qaban kiristaanni tokko akkamittiin biyya lafaa kana keessatti jiraachuu qabu, amala akkamiitiin deddeebi'uu qabu kan jedhu boqonnaa 4 irraa kaasa. Kana immoo gaafa ilaallu kiristaanonni tokkummaa qabaachuu qabuudha. Boqonnaan 4:17 immoo akkana jedha. Jireenya haaraa karaa Kiristoos argame kanaan jiraachuudha. Guyyaa guyyaadhaan kiristaanonni haareffamuu qabu. Namummaa moofaa isa durittiin jiraachaa turtan sana ofirraa baasaa jedha. Haaraa isa ta'e Kiristoosiin uffadhaa. Kiristoosiin uffatama, qulqulluudha Yesuus. Yesuus qulqullummaa uffannaa, dhugaadhaan dhugaa uffannaa. Kanaaf iyyuu jaalala jaalala uffannaa, jireenya jaalalaa jiraannaa. Isa kana uffadhaa jedheetu dubbata. Namummaa moofaa garuu isa ofirraa baasaa jedha. Akka ijoollee ifaatti immoo jiraachuu qabduudha boqonnaan 5 immoo. Gaafa qo'attan egaa akka ijoollee ifaatti kiristaanonni attamitti jiraachuu qabu? Amala akkamiitti biyya lafaa kanarra jiraachuu qabu? Akka ijoollee ifaatti. Kanaaf iyyuu Kiristoos nuyi waaqeffannu itti amannu abbaa gooneetti jiraannu kun inni ifa. Nu immoo ijoollee ifaatti. Kanaaf iyyuu akka ijoollee ifaatti jiraadhaa jedha. Maatii kiristaanotaa akkamitti jiraachuu qabu? Abbaan manaa haadha manaasaa wajjiniin, haati manaa abbaa manaa wajjiniin, ijoollee wajjiniin attamitti mana keessatti akka ijoollee maatii tokkotti maatii tokko ta'anii attamittiin Kiristoosiif jiraachuu qabu? Maatiin kiristaanaa amalli inni itti jiraachuu qabu attami kan jedhu ergaa bal'aa qaba. Egaa itti aansinee gaafa ilaallu immoo hojjetoonnii fi warri hojjechiifatan attamitti wal wajjin jiraachuu qabu jedha boqonnaa 6. Itti fuftanii gaafa ilaaltan attamitti wal wajjin jiraachuu qabu? Inni hojjechiisu hojii adda addaa namni qabu nama hojjechiisuu hin qabaata. Inni hojjechiisu attamitti hojjechiisuu qaba? Dafqa namaa utuu miidhin inni hojjetu immoo attamitti hojjechuu qaba isatti waamame kanaaf kan jedhu ergaa bal'aa qaba of keessaa. Gaafa duula hafuuraatiif qophaa'uu qaba boqonnaan 6:10 gaafa ilaaltan immoo kiristaanni tokko duula hafuuraaf halkanii guyyaa qophaa'uu qabedha. Attamitti qophooftuudha? Akkatti nuyi itti qophaa'uu qabnu dubbata. Dhugaa akka sabbataatti, amantii akka gaachanaatti, dubbii Waaqayyoo akka billaatti, hidhannoo kana guutuu qajeelummaa isa kana guutuu hidhachuudhaan halkanii guyyaa kiristaanonni of qopheessuu danda'utu nurra jiraadha. Gaafa gara dhumaatti dubbatu nagaa dhaameetii boqonnaa 6:24tti umuraa jechaadha. Egaa gaafa ilaallu baricha mo'achuuf baricha beekuu qabna isa jedhu keessatti abdii jalqabaa nuyi wajjin ilaallu inni tokkoffaan egaa attamitti akka deddeebitan haleelaatii ilaalladhaadha. Egaa attamitti akka deddeebitan haleelaatii ilaalladhaa jedha. Yoo dubbifannu Efesoon boqonnaa 5:15 akkana jedha. Egaa attamitti akka deddeebitan haleelaatii ilaalladhaa jedha. Isa kana haleellee ilaallachuun baricha akka nuyi moonu godha. Kutaan kun kutaa cimaadha. Dubbifamuuf irratti qorachuu kan nu gaafatudha. Isa kanaaf gaafa ilaallu akkamitti akka jiraannu jireenya keenyaaf baay'ee murteessaadha. Jireenyi nuyi har'a jiraannu egeree keenyaaf baay'ee murteessaadha. Isa kanaaf egaa wanti nuyi of gaafachuuf qabnu warra kaanis gaafachuuf qabnu macaafni qulqulluus nu gaafatu nus deebii kenninu haalli nuyi itti jirru kun maal akka ta'e gaaffiidhaan gaafa jalqabnu barichi
maal baatee deemaa jira attamitti ilaalle? Amala barichi baatee deemu attamitti ilaalle? Maaltu ta'aa jira akkamitti hubanne? Sochiin guyyaa guyyaatti ta'u akkamitti xiinxalle? Maalummaa baricha keessa jiru akkamitti hubanne? Amala namoota baricha keessa jiraataa jiranii akkamitti qoranne? Kana gaafa ilaallu haleellee hubachuu nu gaafata, baricha beekuu nu gaafata. Bara fedha foonii baay'isee kan hafuuraa daggachiisaa jiru keessatti Roomeen boqonnaa 8 lakkoofsa 12 ergaa guddaa qaba. Egaa obboloota koo, wanti raawwachuun nuuf ta'u yoo jiraate iyyuu akka fedha fooniitti jiraachuudhaaf isaaf abboomamuu nuuf hin ta'u. Yoo jiraattan du'uun keessanii beekamaadha jedha. Isa kanaaf egaa faayidaa biyya lafaatiin qabamuun, beekumsa duwwaatiin dhugamanii kan lubbuu dagachiisaa deemuun barichi gara kanaatti dhufaa jira. Yoo ilaaltan dubbii Waaqayyoof yeroo dhabu, kadhannaaf yeroo dhabu, waan biyya lafaa kanaaf qofaaf immoo yeroo bal'aa fudhachuun yoo ilaaltan yeroo bal'aa waan biyya lafaatiif dabarsina, yeroo gabaabaallee dubbii Waaqayyoo qooddachuu fi sagalee Waaqayyoo dhaga'uu fi kadhachuutti yeroo dhabaa yeroo jirrudha. Egaa barichi maal baatee akka deemu sirriitti hubachuu nu gaafata. Jireenya keenya keessatti wanti namni tokko of gaafachuu qabu waan gurguddaa sadiidha jedhee namana baricha mo'achuudhaaf. Inni jalqabaa maal keessa akka jiru nam tokko yeroo ammaa kana jireenya isaa keessatti maalan keessa jira amma eessan jira, maal keessan jira jireenya hafuuraa keessatti. Hariiroon ani Waaqayyo wajjiniin qabu maal fakkaata kan jedhu namni isa jalqabaa kana ilaaluu qaba. Lammaffaa maaltu na marsee jira kan jedhu sirriitti hubachuu qabna. Waldaan kiristaanaas isa kana sirriitti irratti hubachuu gaafata. Maaltu waldaa kiristaanaa marsee jira? Akka dhuunfaa keenyatti immoo maaltu nu marsee jira? Maaltu anaan na marsee jira? Isinii marsee jira? Kana sirriitti hubachuu gaafata. Haleelanii ilaallachuun inni Phaawulos jedhu isa kana. Sadaffaan garamitti deemaa jirra? Fuuldura kootti garamitti deemaa jira? Deemsi koo fuulduraa maal fakkaata? Asii achi xiinxalanii ilaaluudha. Egaa attamitti akka deddeebitan haleelaatii ilaalladhaa inni jedhuun garamitti deemaa jirra? Eessattan deemaa jira namni jedhee gaafa of ilaalu annana mana baricha mo'achuu hin danda'a. Waaqayyoo ayyaana isaaf hin baay'isa. Sagalee Waaqayyoo kutaa kana irratti gaafa ilaallu Maatiyuus boqonnaan 24 lakkoofsi 3 Iyeesuus Kiristoos isa ni dubbate. Indiriyaas, Yaaqoob, Yohaannis gaara ejersaa lafa Iyeesuus Kiristoos taa'u. Achi dhaqanii miilla isaa jala ta'anii gaaffii cimaa tokko isa gaafatan. Baay'ee kan nama dhibu milikkiti dhufaatii keetii maal fakkaataadhaan gaafatan. Asii achi haleelanii ilaaluudhaaf maaltu ta'a? Yegguu ati dhuftu milikkitoota attamiifaatu ta'a jedhanii gaafatan. Gaaffii isaan gaafatan gaaffii ajaa'ibaati. Gaaffii ajaa'ibaati. Har'a namni jireenya har'aaf nyaata har'aa boriif gaaffii gaafata malee haleelee ilaallachuudhaaf wanti dhufuuf jiru maal akka ta'u hin hubatu. Isa kanaaf gaafa ilaalu akkana jedhanii gaafatan. Yesuus immoo deebisee akka jedha, hundinuu akka isin wallaalchifneef akeekkadhaa jedhee jalqabe jedha. Waan dinqiidha. Egaa abbuu jalqabu akkana jechuudhaan eegale. Baay'een masiidha jedhee maqaa kootiin ni dhufa. Ilaa masiin achi jira, as jira isiniin jedhu jedha. Kanarratti sagalee tokko waan laphee korra dhufuun isinitti dubbadha. Masiin achi jira, as jira isiniin jedhu. Maqaa kootiin hin dhufu. Kana Kiristoostu dubbate. Argas kan jirru, ittis kan jirrudha. Garuu sagalee Waaqayyoo kan jedhu hafuura baafattanii seensifattan caalan isinitti dhiyoo jira jedha. Maqaan Waaqayyoo haa ulfaatu. Hafuura baafannee seensifannu caala hunduu nutti dhiyoon hin jiru. Garuu ani immoo isa caalan isinitti dhiyoo jiraadha. Namoonni tokko tokko masiin achi jira, garana jira, kaaba jira, kibba jira, baha jira, lixa jira jechuudhaan namoonni lafa baay'eetti yoon jedhu sagalee Waaqayyoo dhaga'uuf dhaquun gaariidha. Garuu lafumatti jilbeeffatte jira, si keessa jira, unu keessa jira,
lafumatti dubbii Waaqayyoo gaafa qorattu fuulota macaafa qulqulluu kana keessatti argina. Yagguma macaafa qulqulluu kana gaggaragashinee dubbisuu jalqabu kana fuula Kiristoos, amala Kiristoos arguu jalqabna. Kanaaf iyyuu isinitti dhiyoon jiraa jedha. Egaa akkana jedhanii bara dhumaatti milikitti dhufaatii koosa kana dee jalqabe. Lolaaf oduu lolaatu dhaga'ama jedhe. Sabni saba irratti hin ka'a jedhe. Mootummaa irratti ka'a. Beelli hin ta'a. Sochiin lafaa iddoo adda addaa irratti hin ta'a. Dha'ichi dhukkubaa wanti roomisiisaa biyya hundumaa irratti hin ta'a. Namoonni walii isaanii dabarsanii kennu jedha. Namoonni wal jibbuu jedhe. Jaalli namoota baay'ee hin qabbanaa adeema jedhe. Seera malee jiraachuun hin baay'ataa jedhe. Raajonni sobduu akkasumas immoo barsiisonni sobduu hin bal'atu hin baay'atu jedhe. Waan keessa jirrudhas waan ta'eef kana quba qabdu jedhee nama na'a. Kanaaf iyyuu isaan kanatu taa'ee dubbate. Phaawulos immoo gaafa dubbatu Ximootoos lammataa boqonnaa 3:1 irratti gaafa dubbatu akkana jedha. Amala bara dhumaa namoota irratti amalli adda addaa jijjiiramaa dhufa. Yeroo tokko tokko namoota wajjin jiraattan amalli isaanii jijjiiramaa dhufa. Amala bara dhumaatu isaan qabachuu danda'a. Amala bara dhumaatu isaan qabachuu danda'a waan ta'eef kadhachuufiin gorsuufiin baay'ee barbaachisaa. Yoo hin hammaatan moo ta'e irraa baqatanii hariiroo nuyi Kiristoos wajjin hin qabnurraa adda nu baasurra baqatanii eeggatanii jiraachuun baay'ee barbaachisaadha jedhee nama na'a. Kanaaf iyyuu jaalalli hin qabbanaa jedhee dubbata. Achittis sassatummaan gar malee baay'ata jedha. Ofittoo ta'uun hin baay'ata jedha. Haadhaaf abbaadhaa fi hin abboomamanii ol adeemtonni jedha. Kuni amala bara dhumaa keessaa ta'a kan jirudha jedha. Maqa balleessiin hin baay'ata jedha. Qulqullummaan hin bada jedha. Kun hundumtuu amala bara dhumaa keessatti kan argamanidha firoottan koo. Egaa biyya fagoos biyya dhiyoos kan jirtan. Yeroo kana sagalee Waaqayyoo isinii qoodamaa jiru. Baricha mo'achuudhaaf baricha beekuun baay'ee barbaachisaadha. Egaa attamitti akka deddeebitan haleellattanii gaafa ilaaltan isa Yesuus Kiristoos dubbateef isa Phaawulos amala bara dhumaa ta'a jedhe yoo qoranne mo'achuu hin dandeenye jedhee nama na'a. Kanaaf egaa Waaqayyoo nu gargaara. Har'a sagalee kana yogguu walijjiniin qooddannu akkatti isin haleeltanii ilaaltaniif Waaqayyoo ija afuuraa akkasanii banu nan amana. Waaqayyoo qalbii ittiin xiinxallee ilaallu nuuf hin kenna. Nu gargaara Waaqayyoon nu amananne. Kanaaf obboloota koo baricha mo'adhaa jedha. Baricha mo'achuuf garuu haala barichaa beekuun baay'ee barbaachisaadha. Barri 2018 bara mo'ichaati. Bara mo'ichaa siif ta'a. Bara injifannoo siif ta'a. Baratti dhalli namaa dhaabachuu dadhabe garuu itti dhaabattee dabarsitu. Qilleensi qilleensaa, lolaan lolaa, manni kee garuu jabaatee dhaabata. Garanaa garasii oduu hamaa dhageessaa, oduu gadhee dhageessaa hin amanta yoo ta'e namoonni na dhaggeeffachuutti jirtan yuutuubii oduu gaarii na dhaggeeffataa kan jirtan oduu gaarii isinii qabadhee dhufeera. Bara haalli ulfaataa deemu keessatti lolaan bitaa mirgaa yerootti dhufee mana namaa jireenya namaa haala adda addaa dhufee raasu ati barri 2018 bara mo'ichaa sii ta'a. Annan amana haleeltee akka ilaallattu sana keessatti immoo gargaarsa Waaqayyoon akka injifannu abdii guddaa qaba. Kanaaf iyyuu gaa baricha mo'achuu karaa Kiristoos mo'ichi nuuf kennameera waan ta'eef mo'ichi kan keenya. Oduu gaarii gurratti kan tolu of harka qabna. Misiraachoo mootummaan Waaqayyoo dhiyaachuusaa himna. Baricha mo'achuudhaaf inni lammaffaan ogeessa ta'uudha. Ogeessa ta'uudha jedha Phaawulos. Kutaa kana irratti gaafa ilaallu lakkoofsa 15 Efesoon boqonnaa 5 lakkoofsa 15 irratti akkana jedha. Egaa attamitti akka deddeebitan
haleelaa ilaalladhaa jedheeti akka warra ogeessotaatti malee akka warra ogeessota hin ta'initti hin jiraatinaa. Kanaafiyyuu akka warra ogeessotaatti malee akka warra ogeessota hin ta'initti hin jiraatinaa jedha. Baricha mo'achuudhaa fi ogeessa ta'uudhaa jedha Phaawulos. Ogummaan baay'ee barbaachisaadha. Waa'ee ogummaan waan gabaabaa isinii kaasuu barbaada. Macaafa fakkeenyaa boqonnaa 2 lakkoofsa 6 irratti akkana jedha. Ogummaa Waaqayyootu kennaa jedha. Ogummaan kennaa Waaqayyooti. Biyya lafaa kana irratti barnootaan waan adda addaadhaan ogummaa nuyi argannu caala innis baay'ee barbaachisaadha. Ogummaa kan namaa kennu Waaqayyoodha. Ogeessichi Salamoon akkana jedha. Maal akkan sii godhu barbaadda jedhee Waaqayyo gaafa gaafatu hubannaaf ogummaadha jedhe. Ammatu namoota na dhaggeeffataa jirtan kana Waaqayyo maal akkan sii godhu barbaadda utuu jedhe waan lafarraa baay'ee hin dubbannu. Waan lafarraa kana baay'ee dubbanna. Konkolaattota baay'ee, gamoo baay'ee, qabeenya baay'ee gaafanna. Inni garuu akkana jedhe hubannaaf ogummaa naa kenni jedhe. Ogummaa keessaa waa hundumatu jira. Wanti nuyi barbaannu hundumtuu ogummaa keessa jira jechaadha. Kanaafiyyuu hubannaaf ogummaa kadhachuun barbaachisaadha. Kan kennus Waaqayyoodha waan ta'eef. Qolaasiyaas boqonnaa 2 lakkoofsa 3 irratti gaafa laallu waan gurguddaa 3tu jira iddoo sana. Akkana jedha. Ogummaa, beekumsa, badhaadhummaan Kiristoos keessa dhokfamee jira jedha. Inni jalqabaa ogummaa, inni lammaffaa beekumsa, inni sadaffaan badhaadhummaa. Kun sadan Kiristoos keessa dhokfamee jira jedha. Namni ogummaa barbaadu Kiristoos keessa argata. Namni beekumsa barbaadu Kiristoos keessa argata. Namni badhaadhummaa barbaadus Kiristoos keessa argata. Kiristoos keessa wanti hundumaatu jira. Obboloota koo beekumsa barbaannaan Waaqayyoon hin kadhatta. Sammuu nu ittiin hojjennu addunyaan kun itti gaggeeffamu kan badhaase Waaqayyoodha. Ogummaa dhalli namaa ittiin biyya lafaa kanattiin hojjetaa jiru kana waan argettiin kalaqee uumaa jiru kana kan badhaase Waaqayyoodha. Haalaatti hojjennee jijjiiramuudhaaf ogummaa Waaqayyootu kenna. Beekumsa Waaqayyootu kenna. Kan Waaqayyooti. Badhaadhummaanis isuma keessa dhokfamee jira. Kanaafiyyuu Kiristoosuma argannaan amma dhaamsa tokkoon isinii dhaama. Biyya alaas biyya keessa kan jirtan yeroo kana na dhaggeeffachuutti kan jirtan yuutuubii kanaanii Kiristoositti kan hin amanne amanaa. Ogummaan isa keessa jira, beekumsi isa keessa jira, badhaadhummaan isa keessa jira. Kiristoosiin argannaan waan hundumaa qabna jechaadha. Maqaan Waaqayyoo ulfaatu. Waan hundumaa qabna. Namni Kiristoositti amane, namni Kiristoositti maxxane, namni karaa hundumaa isa barbaaddate isa argannaan isa keessa wanti hundumtuu akka jiru kana macaafni qulqulluun nutti dubbata. Kanaaf egaa ogummaa gaafa qabaannu baricha mo'achuu karaa kanaa dandeenya. Sagalee Waaqayyoo kana dubbata. Macaafa fakkeenyaa boqonnaa 16 lakkoofsa 16 irratti warqee argachuu irraa ogummaa argachuutu caala jedha. Ogummaa argachuutu caala. Warqee addunyaa kana kan gatii mi'aadhaan bitaman sana hundumaarra kan caalu ogummaan akka caalu sagalee Waaqayyoo namatti dubbata. Kanaaf egaa sagalee Waaqayyoo gaafa dubbatu Maatewos boqonnaan 10 lakkoofsa 16 akkana jedha. Akka hoolotaa yeeyyii gidduudha kan ittiin isin erga. Akka bofaa afchaalaa akka gugee garraamii ta'a jedha. Yeeyyota walakkaattan si erga jedha. Amma lafa dhaqxan hundumaa iddoo adda addaatti hojiin isin hojjettan waajjira isa keessaa hojjettan baadiyyaa magaalaa ta'u lafatti imaltan hundumaa iddootti isin keessaa hojjettan gaa waan gurguddaa ta'uu danda'a. Laftatti keessa baatee galtu, lafatatti hojii kee hojjettee deebitee galtu, naannoo natti keessa jiraattu, mandarratti keessa jiraattu baay'eensaa mandara rakkoo ta'uu danda'a. Egaa yeeyyota walakkaattan isin erga. Achi jiraachuudhaaf immoo ogummaa si barbaachisaa jedha. Ogeessa ta'a akka bofaa'edha. Kana jechuun bofti mataasaa waan eeggatuuf malee bofti gaarummaa ta'eef miti. Gaarii ta'ee miti.
mataasaa eeggata. Mataa keenya akka nuun eeggannudha. Ogummaadhaan akka nu jiraannudha. Bofa duwwaa jedhee dhiisa immoo miti. Akka gugee immoo garraamii immoo ta'a jedha. Kanaaf egaa gowwaan waa'ee jireenya isaa of hin eeggatu. Ogeessi garuu waan hundumaafuu of eeggannoodhaan hojjeta. Egaa of eeggannoodhaan baatanii gaafa galtan, of eeggannoodhaan hojii keessan gaafa hojjettan Waaqayyoo isin gargaara. Isa kanaaf egaa waan gurguddaa arfan tokko isinitti himuudhaa fi macaafa keenyaa boqonnaa 30:24 ogeessota uumamaan xixinnoo ta'an 4tu jiruu jedha. Ogeessota uumamaan garuu xixinnoodhaa jedha. Maal isaan? Maalidha isaan? Eenyudha isaan? Tokkoffaa mixiidhaa jedha. Mixii mul'ata qabdii gaggeessituu garuu hin qabdu jedha. Mixii irraa baradhaa. Uumamaan xixinnoodha. Uumamaan humna hin qabdu garuu ogummaa qabdiidha. Bona waan nyaattu walitti qabattee ganna akka isheen ciiftee nyaattu godha. Kun ogummaadha. Ogummaadhaan akkaataa isheen irraa hojjettu jiraattu irraa baraa'e. Nama hammana gurguddatu kanaan gadi bu'aatii mixii irraa waan kana baraa jedha. Ogummaan ishee akkamitti akka isheen jiraattu hin argisiisa. Kanaaf egaa jireenya mul'ataa irraa baruu, ogummaa irraa baruu, haala adda addaa mixii irraa akka baramu sagalee Waaqayyoo nutti hima. Inni lammaffaan osoleedha. Osolee beektu laata? Osoleen kattaa irra jiraatti. Naannoo baadiyyaa gaafa dhaqxanii osoleen muka gurguddaa ciccimaatti galti. Yoo kan kanaachi garuu garri caalaan kan isheen jiraattu kattaa gurguddaa keessa jiraatti. Kattaa gurguddaa keessa jiraatti. Garuu uumamaan xixinnoodha. Humna hin qabdu kattaa irra jiraatti. Gaafa waatti dhufu kattaa ishee keessa baddi. Kattaa keessa dhokatti. Holqa sana keessa baddi. Firoottan koo na dhaggeeffachuutti kan jirtan. Osoleen humna hin qabdu garuu kattaa isheetti amanattee jiraatti. Kiristaanonni bara kana mo'achuudhaaf ogummaan nu gaafatu. Kattaa keenya irra jiraachuudha. Kattaa keenya keessa dhokachuudha. Kattaan keenya jabaadha. Kattaan keenya kattaa jabaadha. Dhagaan kun dhagaa jabaadha. Dhagaa golee qajeelchu. Dhagaa golee qajeelchu. Gaggeessitoota kan qajeelchu. Biyya kan qajeelchu. Dhagichi dhagaa jabaadha. Dhagaa guddaadha. Dhagaa keessa dhokatanii oolanidha. Kanaaf iyyuu ogummaa isheetiin achirra jiraatti. Ogeessi kattaa isaarra jiraata. Gaafa waan adda addaa gamaa gamanaa ollaa keetii fagoodhaa dhiyoodhaa wanta adda addaa isinitti dhufu kattaa keessan keessa dhokattu jechaadha. Kattaan keessan immoo jabaataadha. Kan dhagichatti bu'e, kan kattichatti bu'e hin bullaa jira sagalee Waaqayyoo. Musee fi kakuun gurguddaa kakatame waan gurguddaa gara 7 keessaa 2 guun isinitti himu akkanatti hin jedhe. Musee jedha. An fuula kee duran darba maqaa koon dura kee dabarse bara kana bara 2018 maqaa Yesuus Kiristoosiin maqaan isaa dura kee darba. Tajaajilaaf deemta yoo ta'e dura kee darbu, hojii baata yoo ta'e dura kee darbu, waan hojjechuuf karoorfatte hin daldaalta yoo ta'e lafatti bobbaatetti ofii keetu hin ta'in Waaqayyo dura kee darba. Gaafa inni dura kee darbe hojiitu hojjetama. Gufuu buqqisaa deema. Cufaa banaa deema. Balaa dura keetii kaasa. Qoraattii dura keetii buqqisa. Hammeenya dura keetii bittinsa. Jalloota fuula keetii diiga. Egaa kana godha. Lammaffaan immoo akkanatti hin jedhe. Bara rakkinni biyya adda addaatti baay'atu rakkoon adda addaa jedhu Museedhe. Kattaa baqaqaa gargar qabeen keessa si dhoksa. Haaleluyyaa. Haaleluyyaa. Kattaa baqaqaa keessa sin dhoksa. Kattichi keessa dhokatamu kun Kiristoosidha. Bara kana mee yoo hin amanta ta'e na dhaggeeffachuutti kan jirtan, biyya alaas biyya keessa kan jirtan, baadiyyaa magaalaa keessa kan jirtan, kophaatti na dhaggeeffataa kan jirtu obboleessa ko, obboleettii ko, abbaa ko, haadha ko ergaansii qaba. Bara kana kattaasaa keessa dhokachuutu si baasa. Ogummaadhaan isatti qabamuu si baasa. Namoonni katticha keessa dhokatan hin oolu. Balaan bitaa mirgaa ta'u ati garuu hin oolta. Waaqayyo ofiisaa keessa si dhoksa. Ani isin keessa, isinis na keessa jedhe. Kanaaf iyyuu Kiristoos keessa seenneeti oolla jecha osolee irraa
kan nuyi barru ogummaa isheerraa isa kana. Inni sadaffaan hawwaannisaadha. Hawwaannisi gaarii ta'e miti. Hawwaannisi wal gurmeessee deema. Hawwaannisarraa immoo kan barannu tokkummaadha. Tokkummaadhaan wal gurmeessee waan deemuuf takkaadhumaan dhaqee yogguu hektaara midhaan tokkorra qubatu takkaadhaan balleesse ka'a. Gaarummaa isaa irraa barannatu hin ta'in gaarummaan nuyi hawwaannisa macaafni qulqulluu jedhu tokkummaadhaan wal ijaare tokkummaa qabaatee gaafa deemu lafa akka inni sodaachisu, biyya akka inni sodaachisu kan inni argisiisu jechaadha. Kanaafiyyuu kun mootummaa sodaachiseera, waan adda addaa sodaachiseera. Kanaaf jecha baay'ee hawwaannisi sodaatama. Namoonni tokko ta'an kiristaanonni keessumaa jaalala qabaachuu, tokkummaa qabaachuu kan irraa barru ta'a jechaadha. Inni arfaffaan ogeessota uumamaan xixinnoo ta'an garuu ogeessota ta'an keessaa inni arfaffaan loccuudha jedhu. Loccuu beektuu laata? Loccuun ogeessa barruudhaan looti garuu keenyan mana mootummaa keessatti argamteedha. Ajaa'iba rabbiiti kun. Keenyan mana mootummaa keessatti argamti. Gurguddootaa keessatti argatti. Warreen marfamanii eegaman iddoo adda addaa keessatti argamti. Maaliif yoo ta'an amala isheeti. Amalaan jiraatti. Namni loccuu argee dullaa fudhatee fiiguu hin jiru. Namni loccuu argee waan adda addaa baatee fiiguu hin jiru. Namni bofa arge garuu halkan ciisee hin bulu. Yoo mana keessatti argee hamma ajjeesutti boqonnaan qabu. Maaliif hamtuudha waan ta'eef. Hin idditi hammaattuudha waan ta'eef. Koomee namaa idditi mataasaa gadi tumtu waan jiru. Loccuun garuu hin tuqxu. Utuu namatti kaatee namanni iftu. Garuu ogummaadhaan jiraatti nan tuqiini ani isin hin tuqu nan jiraadha itti. Kanaaf iddoo gurguddaa gamoowwan gurguddaa keenyan mana mootummaa keessa jiraatti namni isheen tuqu. Maaliif naman tuqxu? Kanaaf ogummaa yoo qabaanne biyyi kan keeti, masaraan gurguddaa kan keeti, wanta hojjettu hundumtuu kan keeti. Bara kana mo'achuudhaaf namni kan inni gochuu qabu ogummaa qabaachuu qaba. Ogummaa gaa Waaqayyootu namaa kenna. Bara kana uffata ogummaa sittaa uffisu Waaqayyo. Haasaa ogummaa siyaa dubbachiisu Waaqayyo. Sammuu ogummaa yaadu siifaa kennu Waaqayyo. Baricha mo'achuuf ogummaa kadhadhaa. Ogummaan kan Waaqayyooti. Maqaan Waaqayyoo haa ulfaatu. Tolee, egaa isuma kana asumaan hin xumurraa. Waaqayyoo isa dhageenya kana akka nuuf eebbisuuf yeroo gabaabaa hin kadhanna. Yaa Waaqayyo gooftaa keenyaa guddaa si galateeffannaa, sagalee kee kanaaf si haa galatu. Yaa Waaqayyo baricha mo'achuu akka danda'anii fi hafuurri mo'ichaa maqaa Yesuus Kiristoosiin namoota nu dhaggeeffataa jiran kanaaf haa dhufu. Hafuurri mo'ichaa, hafuura mo'ichaa nu waama. Maqaa Yesuus Kiristoosiin mo'anii argaman, injifatanii argaman. Namoonni si amanatan, ijoollee mo'ichaa akka ta'an, dargaggoonni dargaggoota mo'atoo akka ta'an, tajaajiltoonni tajaajiltoota mo'atoo akka ta'an. Yaa Waaqayyo namni idduma jirutti hojii isaa hojjetutti maqaa Yesuus Kiristoosiin hafuurri mo'ichaa kan kennameef haa ta'u. Yaa Waaqayyo karaa Yesuus Kiristoos mo'icha argattaniitu akkuma jedhu karaa kee mo'icha arganneerra. Maqaa Yesuus Kiristoosiin sin kadhadha. Hafuura ogummaa, hafuura ittiin haleellee ilaallu maqaa Yesuus Kiristoosiin namoota nu dhaggeeffataa jiran kanaaf kan dhangala'e haa ta'u. Maqaa Yesuusiin barri 2018 bara mo'ichaa haa ta'u. Maqaa Yesuus Kiristoosiin maatii mo'e ijoollee barnootaan mo'atanii bara kana barnootatti bobba'anii jiran namoota gara hojii isaaniitti bobba'anii jiran barri kun bara mo'ichaa bara injifannoo nuuf haa ta'u maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin ameen. Waaqayyo isin haa eebbisu. Ulfaadhaa yuutuubii oduu gaarii kan jedhu yeroo hundumaa akkasin daawwattan ilaaltan dhaggeeffattan isin gaafannaa. Ulfaadhaa nagaa ta'a.